ilillii baarii si jalaa fudhate okay ta saibra geessite lama dammaasa ta Sayidan Jamaatti si godhee 8ffaadha moo maali tun siif kaadhimachuun siin jeesanoo ta 8ffaa sunoo baarii si jalaa fudhate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtanii nuti isni jirraa baga jiraattan. Arra waan takka dubbachuuf hin dhufee daawwattoota kiyya komentii danuu viidiyoo garagaraa yala dhaqeetiin dubbisaa jira. Kana abaaruu, kana arrabsuu, khabaar akkanaa mitijuu, kana gorsu guutuu keessan dubbisaatiin jira. Haa mashkuulallee ta'u, biiziillee haa ta'u akkasumaanuu takka dubbisaatiin jira. Kana abaaru, kana arrabsuus dhimmuma kiyyaa fi malee aarii biraan naqqabaattaniitii miti. Gama keessaniin dhugaa rabbii dubbachuuf namoonni tokko nagaya keenyaaf dantaa bultii xiyyaatiif yaanni isin barreessu jirtan waan bareedaadha. Maatii fi dhageewu qaba daawwattoota jechuun maatiidha. Akkaan isinilleen dhageenye nagaya kana yeroo tanaaf fiduudhaaf akkaan anilleen irratti hin carraayne isin cinaa warra na godhu jira. Haa ta'u garuu nagayni yoo rabbiin fide numa dhufa. Ammoo guyyaa dhugaan dhufe namu guyyaa dhugaan jiru as bee namu waan dubbachuu jirutti if qaanfachuunsaa hafan qabu jeetii yaada. Haa ta'u garuu fakkeenyaan ol bee dubbachuun fadhu yoon hin dubbanne bahar akka namni juu kanaatu dhugaa callisee jechuun isin oolamu. Akkisun dhugamu dharaa arkuuf jiraatan fakkeenyaaf wanni sun yoon an callise dhugaadhaa jechuun keessanaaf han qabu wanni hin jiru waa'ee dacheefa dachaastuuf jechuu bahar kaadhimaati jenee laa fudhateeti ammallee na barbaadu jira. Naafisi tokkootu as keessa jiraataa waliin as keessa jirraa jedhe. Adeero waliin as keessa jiraannu tokkoon deemnu anaat deema mootii deema. Baarsi barbaadu jira hoo eenyutu siin jee fakkeenyaa siin gaafadhaa hojii si bilbilaa una jalaan kaaftu. Akkamii duuba yoonan si barbaade na bilbiltee maaliif hawoona barbaadu jirta maan jiin. Hayati naan dawwalin nanoo si dawwalee bilbila na jalaa kaaftee maaliif nan gaafatin. Ha viidiyoo ol baatee waraabdee baar jaartii na jalaa kaadhimaati jena jalaa fudhateeti ammallee na barbaadu jira. Naafisa tokkootu as keessa jiraataa kayettu san maana dawwaltee na barbaadu jirtaa akkana jechuun dhagee maaliif naan hin jin. Takka tana waa'ee kaadhimaateetiif deebina. Waa'ee kaadhimaateetii baarka isii beeku gaafa isiin dura biyya tana seente ati qabeeytu baati 9 moo 10 fakkaata. Gaafa isiin dura biyya tana dhuftu seennaa 2020 hankaniin isii beeku. Maa gaafas beeytaa na dura maa beeytaa yoo yakka taate suni yakkaniin fudhadha. Lammata san bira dabre ani gaafa sii dudubbannee bira kute zabana boodaa kana qaadhimatte akka qaadhimatteen CVC walii galuu dadhabdan addaaftan. Fedhu baharni fuudha fedhu baharni dhiisa. Dhimma baarii beekata fedhu ni fuudha fedhu ni dhiisa. Danuu kana eeysa jirta raftee kaatee amma irriba irraa kaatee atiitu qaadhimaati jena jalaa fudhatee kayattee maqaa kootu eeysitu. Hilaare arraa eeysi jirta obboleessa kiyya. Ani siifilillu idduu seeneetiin addaa isin baase. Si jalaa fudhachuu yoo maaliin beeyte baarilillee fuudhee jiraachuu maaliin beeyte amma jaalachuu saatoo maaliin beeyte. Ililliin na jaalate baarna jaalataan hin jaaladha jetteef baarna jalaa baasee jettee miidiyaa gubbatti ol baatee kalallabdu ana maal gaafatteeti.
Baara kimiciyyoon tun jettu dhugaadha. Yoo kimiciyyoon kun jettu dhugaate ammoo wanni kana sirraan tolu jettee ana gaafattee ni jirta. Si biraan jira bakka biraan jiru. Anarraa deebisaa san harkattee ni jirta. Okay, haa ta'u fakkeenya Baarilii fudhates jala jaalate isinis ni jaalatti. Ati danuu kana eessa jirta? Ililliin ka dalagaa deemte baatii 2. Baatii 10 guutuu eessa jirta? Baatii 4 kana eessa jirta obboleessa kee? Rooba keessa maa dhukkee qaabta? Rooba keessa dhukkee hin kaasin. Ilillii baarii si jalaa fudhate. Okay. Ta Saayib bira geessitee lama dammaasa tasa idan jamaatti si godhee 8ffaadha moo maali tun siif qaadhimachuun siin jeesanoo? Ta 8ffaa sunoo baarii si jalaa fudhate. Eessa kuttee sunoo? Baar dirqiin dubartoota ati qaadhimattu kasi jalaa deemu mana sii fidamu akkam si godha qoy. Duniyaa laaltee maallaqa laaltee maal na jalaa kutte amma maallaqa hin qabu hiyyeessa akka keetiiti miskiina akka keetiitiif ifu biyya baqaa keessa waliin jirra naafiyaatis. Si caalaa maallaqa maaliin qaban? Eessaa hin fide? Biyya ati jirtu keessaan jira. Maan Ameerikaa jiraadde ati Yaman jirta? Waliin Yaman jirra naafiyaati. Biyya baqaa keessa waliin jirra. Gurraan hin qabne maaliif naggoota? Duniyaa laalteeti na dhiiftee isa jaalattee duniyaa tamiin qaban? Miskiina akka keetiitiif ifu. Amma waan hin fataruun hin qabu kunoo fatara ammallee nilaa zaatan eege. Mana waan hin jirre maallaqa hin qabu bikkaan irraa fataru dhabee ammaa kunoo haasoo kanaa daddabee beelaan na jira. Maa gurra naggoota gurraan hin qabne. Ililliin na dhiifteeti qabeenya acha baar filattee. Qabeenya kamiin qaba qoyan qabeenya kamiif ililliin si dhiiftee na jaalatti nulachuu biyya baqaa keessa waliin jirra. Gurraan hin qabne natti hin godhini. Ilillii walumaaf galuu daddabne ji. Qabeenyaan an qabaadde qabeenya kiyya ka ililliin beeyte na dhiiftee si dhiiftee na jaalatteef tokko hin jiru. Yoo ati nama jaalatte nama si jaalatu walii galuu daddabde ati qabachuu daddabde bahar qabee dirqiin mana sii fidamu akkam godha. Okay, taanis hin jirtu mata ilillii booda dhiyoota na qaadhimattees bakka qottee na garreessaniis. Saniis booda amma akka tasaa yoo mana bahar dhufte baariin na jalaa fuudheetta. Akkasii jechuudha. Ifuma mataa kee matuma keetiif sirreessi. Rakkoon hin qabu dubartiin ani dubbisu tu wanni walii galuu hin dandeenye kuttuuf maali ji sammuu teechee godhi baariin na jalaa fudhatee shariyaa ol baatee na kasastu dhiisi. Si diddee bahar yoo gaafatte immoo baar qeebaluuf mirga qaba maali baar rakkoon ani qabu maali maaliin balleesseen? Si jalaan fudhanne tasi diddee ona dhufte dachaas diddeen na dhuftaa jeen dhiisu haa maali kamiif maal fiddanatti? Baarii deemee dhalaa barbaadu gorte? Yoo bareedinaa siin irra qaba yoo dheerinaa siin irra qaba kunoo baar rifeensaa hin qabne kana. Akkasumaan ammoo yoo si diddee kara baar dhufte haala wasaalan baar qeebaluudhaaf mirga qaba. Maal fiddaa? Maal fiddaayyee? Ndiiraaf irraa hin si dhorkaa maal jettee kadhaadattu sun? Maal baariif fiduu dandeessaa? Rakkoo ta'e maa baari irra deebifta? Rakkootti dhalaa hojii walii galuu ati dadhabde anarra maa deebifta? An dirqiniin dhalaa hojii ol si taasisa? Saniifuu ani kabajaan sii qaba. Nama sillee barbaaduu miti. Nama si hojillee yaa'ii godhuu miti. Nama siif dhaadatullee miti. Ammoo gaayoo naaf dhaadatte naafi baar tokko jiraata yoo jette ani naafi dachaas tokko jiraatan juu akka naafi dachaas tokko jiraata aniin juu ati akkas jennaan karaan sii banaa dhuftee waan feete godhuu dandeessa nasiin jira rakkoon qabu garuu an ammoo nama sii dhufuu miti. Obboleessa kiyya rooba keessa dhukkeen kaasidii dubbii kateetii tan amma nama rooba keessa dhukkee kaasu yaani
ogoro min robe dukke ni jirti roba kaysa dukke khaso akki khaykun am barbade dirqin sin fidu tasididde kadiyasi dubbisi demte baarratin debisin rakko teef gaafadhu isii rakko qabatte lamen keysanu waan akka oliiti waa'ee rakkoo teetiif ililliidha anin beekuu nan galchu ililliin ammaas ni jirti jaalannaan bikka isiin jirtudha qabii galfadhu itti dubbadhu fayyifadhu yoo isiin si fayyamte baarka ilillii dhoorkun jiru ammoo rakkoo ta'e baarratti hin deebisin rakkoo ifii qabdu baarratti hin deebisin akkasiin siin ja'a daawwattoota kiyya warri baharatti qaadhimaa saahiba isaa fuudhee jalaa baafatee maal jettanii na arrabsu jirtanis dhugaa rabbii ani dilii narraa dhiqachuu jirtanii dilii hanqumaan qabu narraa dhiqachuu jirtanii waa takka ammallee warra isin dileessu jiruu jira isinitti ani aaran qabu gowwaa maalii ati nama akkanaati akkasii warri achuu jirtan hundi galatooma uumaa gowwoomina yoon uumamaa rabbii wajjina uume bakkaan geessuun qabu san uumama rabbiiti yoo rabbiin amala gowwoominaa sanii wajjina uume uumama rabbiiti bakkaan firraa geessuun qabu akkasiin isiniin jaa isin ammoo warri gowwaa jeena arrabsu jiru gowwaa harkadhaallee isiniin hin jiru hayyuu rabbii isinii haa kannu gowwaa akka baaree rabbii isinitti hin qabin gowwaa akka baar rabbii isiniin kannin tanumaan isiniin jaa isiniin eeybisaanii rakkoon qabu san tatiyyaa gowwoomina kana baar guyyaa keessaa waan namarraa fuu dandee rabbi sirraa hambisu jaa anaafillee du'aayii godhaadha garuu isinumaan taane warri arrabni kun akkana irra deemu godhe takkaffaa haadha mana kiyyaafatee haadha lamaffaa balloo sadaffaa ililli dachaasi sanumaafuu itti fufaa waan itti jirtan umaa rakkoon qabu dilinarraa dhiqachuu jirtan dilinarraa saflisuu jirtani saniifuu rakkoon qabuun isiniin jaa irra guddaan ammoo dhimmiin irratti arranfamu jirus dhimma kiyya baarni ate baarni faradeettanii na arrabsutti hin jirtanii dhimma bultii qootiitiif na arrabsu jirtanii nama yoo balleeysite abalu waan akkanaa badii jirtaa taa'isiin juu yoon qabaanne rakkoodha nama niin qabaa jechuun ifarqeenuu warrumaan na arrabsu sun hundi kana faarsu baara sirriin jirtu naan juu hundi nama kiyya ta'uun isinirraa hubachuu jira arra odoo dontaasaati waan fedhe haa godhu waan fedhe haa balleessu nunna qoodoo jettanii faana haara malee dhimma kooti irratti na arrabsuudhaaf eelaa nama niin qabaa nama yoo waa balleesse waan kanarraa dhaabbadhu naan juu niin qabaa jeetiin fi gammada koomentii danuu na arrabsu jirtu tana keessa yoo ta'e nama tokko qofaan naarse dhuguma rabbiitiin baana namni tokkichaan san nama baar waa balleessuus arrabsu nama baar waa tolchuus arrabsu durumaanuu jechuudha takkaa nama bahar sirri jirtaa dhaabbadhu yookaan bahar sirri jirtaatti fufe yookaan bahar doggoru jirtaa dhaabbadhu naan jiru miti anytime namni sonanuma arrabsa arraba kudhammoo kudhamaal na jala barreessa nama tokkichaa san qofa dhugaa rabbii kana arrabsu bilookiin if jalaa dhabamsiisuus niin danda'a namni tokkichaan sun akkana laaluullee hin fadhu waa'ee kiyyaa akka irraa dubbatullee hin fadhu yoo if dhageessa viidiyoo tana keessatti viidiyoo tiyya dhuftee nallee ilaalin kan akkaati viidiyoo tiyya gadseentee laaluu hin dandeenya si godhuu hin danda'a saniifuu daawwattoonni kiyya kaan naaf galatoomaadha na gorsitanii na daddabuurra na arrabsu jirtan na fakkaatti waan isinirra na gorsu jirtan tanaas guyyaa 2-3 booda dubbii dhugaata jirtu akkasittiin fidee isin dura lafa kaayee isin garsiisu ta'a wanni hundi harka kiyya jirti akkumaan dhiyoo tana jee wanni hundi harka kiyya jirti waan jiru guutuu fideetiin akkasii isin dura kaayee isin garsiisu ta'a saniifuu hanga guyyaa sanitti
nagayaan naaf tura, nagayaan naa jiraadha, isiniin kabaja, isiniin jaaladha, isiniin boona. Akkasiin isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.